Hordoftooti chaanaalii kootii marti keessan nagaan koo bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa kana immoo maatsii grade 11 yookiin kutaa 11ffaa jechaadha paartii 2 isaa walii wajjin ni ilaalla. Egaan yeroo darbe paartii 1 isaa walii wajjin ilaaluun keenyaan beekama. Har'a kana immoo paartii 2 walii wajjin ilaalla jechaadha. Graphs of inverse relations kan jedhu walii wajjin ilaalla. Akkuma beekamu amma xumuraatti na wajjin tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, hiriyoota keessaniifis keessaa sheer godhaa isiniin jedha. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan baga nagaan dhuftan weelkaam anaa dhufu isiniin jedheera. Akkasumas chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan yeroo sabiskiraayib gootan immoo mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu sana cuqaasuutiin ool godhachaa maatii ta'an wajjin turaan isiniin jedha. Kanaaf kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti seenna jecha. Graphs of inverse relations kan jedhu walii wajjin ilaalla. Egaan yeroo darbe jechaadha. Domain of R inverse is equals to range of R inverse is equals to domain of R kan jedhu walii wajjin ilaallee turre jechaadha. Relationiin R jedhamu tokko yoo nu laatame jechaadha. Domainiin R inverse keenya range R sana wajjin akka walqixate akkasumas rangein R inverse domainii R wajjin walqixa akka ta'e ilaalleeti jirra jechaadha. Kun akka confuse hin gooneef jechaadha. Maal gochuu qabdu? Domain of R jettu jalqaba. Domain of R jettu is equals to range of R. Kun kan functionii sana yookiin kan relationii sanaati jechaadha. Akkasumas domain of R inverse jettu. Domain of R inverse range of R inverse. Kun maal jechaadha? Maatii tokkodha jechaadha. Isaan kun lamaan maatii tokkodha, kun lamaan maatii tokkodha. Kanaaf maal gootu jechaadha? Kirikroosii baastu. Qaxxaamura jechaadha. Yeroo kana maal ta'a? Domain of R is equals to range of R inverse. Isinii dhufa jechaadha. Inni sun immoo maal ta'a? Domain of R inverse immoo maal wajjin walqixataa jechaadha? Range of R wajjin walqixataa jechaadha. Kirikroosii gaafa gootan ilaaluutii dandeessu irra caalaa akkasinitti mul'atutti jechaadha. Iddoo kanatti akka jedha. On the Cartesian coordinate plane, in keeping with common usage, arrows are used to the axis to show positive directions. Egaa maal jechuu isaati? Fakkeenyaaf jechaadha. Aksisoota kana aksisii lama qabna, y x aksisiidhaa fi y aksisii jedha. Yeroo hundumaa arrow yookiin xiyya jechaadha kan nuti itti fayyadamnu gama positiiviitiin jechaadha. Fakkeenyaaf garri kun jechaadha negatiiviidha. Inni kun asiin negatiiviidha jechaadha. Kana lamaan ittiin fayyadamnu. Yeroo hundumaa isa kamiif fayyadamna jechaadha? Gama positiiviitiif fayyadamna jechaadha. Kanaaf inni isa ibsuu barbaadeetidha jechaadha. If the boundary curve in the graph of a relation is not part of the relation, it is shown using a broken line. Inni kun example kana keessatti sirriitti isinii gala, garuu mee afaanumaan dubbadheetiin hin darba jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Beekumsa kana dura qabdan irraas jechaadha. Kutaa 9ttis 10ttis wanti kun ni jiraata. Garuu isinitti mee darbuun kun dirqama waan ta'eef isinitti hima. Y greater than or equal to jedha taanaan jechaadha. Yookiin y less than or equal to. Y kun yookiin x ta'uu danda'a, abbaa fedhe ta'uu danda'a. Kanaafan jijjiiramaa yookiin variable waan ta'eef callisee dhuma fudhadhe. Isa kanatti hin qoramina. Inni kun tiraasii of jalaa qabdeennaa ta'e, tiraasii jechuun koo boraatii jechuu koodha. Greater than or equal to, less than or equal to, tiraasiin kun jala jijjira taanaan jechaadha. Boraatii jalaa qaqqabdi taanaan ishee kana jechaadha. Yeroo hundumaa maal fayyadamna jechaadha? Soolidii fayyadamna. Giraafii yommuu kaasnu jechaadha bifa soolid ta'e, soolid jechuun osoo walirraa hin citin kan deemu jechaadha. Bifa kanaatiin fayyadamna. Smuuzii mata'ee deema jechaadha. Giraafii nuti kaasnu sun cross kan nuti keessa goon yookiin akkas ta'uu danda'a, yookiin akkas ta'uu danda'a, gama fedhiin ta'uu danda'a. Garuu giraafii sanaaf maal jechaadha? Smuuziidha jechaadha. Inni kun immoo fakkeenyaaf jechaadha tiraasiin yeroo jalaa ka'u y is less than, y is greater than or y is less than jedha taanaan jechaadha. Yeroo hundumaa maal jechaadha? Giraafii keenya sanarratti kan nuti fayyadamnu broken kan ta'e ciccitaa jechaadha. Broken jechuun yeroo less than yeroo greater than yeroo less than fayyadamna jechaadha.
yeroo hundumaa maal jechaadha ciccitaa ta'uu qaba yookiin birookenii ta'uu qaba jechaadha giraafiin nuti kaasnu sun. Inni kun kana himuu barbaadeetudha jechaadha. Fakkeenya kana keessatti sirriitti akkan isinii galu namaadha. Example 5 akka jedha. Saduraa jechaadha giraafii kana kaasi jedha. Giraafii maali? R'dhaa fi R inversii. R'n keenya maaloodha? Y is greater than or equal to x square kan jedha jechaadha. R isaatii fi R inversii isaa barbaanna jechaadha. R fi R inversii isaa kan giraafii kana hojjenna jechaadha. Iddoon yoon waan kaa keessa isin ofii keessanii hojjechaa ilaala. Garuu mee amma danda'e asirratti hojjedha. R'n keenya jechaadha maaloodha? R equals to x, y balleessaan hojjedha iddoo waan nan geenyeefi y greater than or equal to x square jedha jechaadha. Isa kanaaf maal barbaanna jechaadha? Giraafii isaa kaasna. Giraafii R fi giraafii R inversii. Kana jechuun maal jechuudha? Y greater than x square dhaaf barbaanna jechaadha gabaabaadhumatti. Kanaaf an balleessaan hojjedha isiniin jedheera. X dhaa fi isa kana balleessinee warbannee hojjenna. X dhaaf Y dhaaf main pointoota muraasa fudhanna jechaadha. X dhaaf Y dhaaf jechaadha. X'n keenya meeqa? -3 irraa kaasnee hojjenname. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 jechaatti fufa. Egaan kana malee hin kaasu jechaadhaan teebilii kana isaaf isintu kaafata. Exaampiloota gara fuulduraatti jechaadha. Maaliif kan tilmaamaan sammuu keessan keessatti hojjechaa deemuutii ni dandeessu. Kanaaf isa kamirra galchina jechaadha? Y greater than or equal to x square irra galchina jechaadha. -3 iddoo x kana yoo qashinu maal ta'a? -3 square ta'a jechaadha. -3 square jechuun maal wajji wal qixa? 9 dha jechaadha. Inni taanu -2 iddoo x galchina maal ta'a? 4 ta'a. Isa kana bal'inaan kan yoon isinitti hime jechaadha. Yeroo hundumaa paawarii isheen jirtu kun jechaadha. Paawariin jirtu kun ifinii taate taanaan jechaadha. Paawariitiin kun ifinii taate taanaan negatiivii keessa yoo galees firiin xumura irratti argamu maal ta'a jechaadha? Poozitiiviidha. Fakkeenyaaf negatiiva 3 jedha. Paawariin isaa 2 gadi ta'eef 9 kenne. 9 poozitiivaadha. Negatiiva 2 jedha. Negatiivii 2 paawariin kun 2 gadi ta'eefidha. Kan inni poozitiiva 4 kenne. Negatiiva 1 yoo galchine fakkeenyaaf meeqa ta'a? 1 ta'a jedhu 1 skeeri. Garuu utuu paawariin 2 kun 3 ta'a ta'e maal ta'a? Yeroo hundumti isaa kun negatiivonni kun negatiivaan ba'u jechaadha keessa. Paawariin x square ni jedhu kun x cube taatu ta'e jechaadha. -3 cube gaafa jennu maal ta'a ture? -27 ta'a ture jechaadha. Kanaaf kun maal ta'uu isaa agarsiisa? Paawariin keenya ifinii ta'a taanaan jechaadha. Negatiiviinis ta'e poozitiivisii yoo keessa gale maal ta'e ba'a? Poozitiivii ta'e akka keessaa galu ishee kan akka main pointii takka sinnaa qabattan hin barbaada. 0 square yoo ta'e maalidha? 0. 1 square 1, 4 square 2 square 4, 3 square 9. Kanaaf egaa iddoo waan nu geenyeef hin balleessinaa. Isa kana sammuu keessan keessatti qabadhaa yookiin ana wajjin hojjechaa deema. Kanaaf amma kallattiidhuma maal goona? Giraaficha kaasutti deemna jechaadha. Giraaficha kaasnaa. Giraafiin keenya akkasidha. Negatiiva egaan yaadaan hin barreessa malee hin barreessu. Kana malee isiniin jedheera. Negatiiva 3, negatiiva 2, negatiiva 1 jedha. 1, 2, 3. Kun immoo garuu poozitiividha. 1, 2 jechaa itti fufa jechaadha. Inni kunis akkasuma itti fufa. Fakkeenyaaf kana 1, 2 jennee 1, 4 jennee 2 jechuu dhiisne 4, 9 isa kanarraas akkas jechaa itti fufna jechaadha. Kanaaf yeroo negatiiva x negatiiva 3 ta'u sila meeqa ta'a jenne? Kun ol baasnee 4, 9 gooname.
yeroo x negatiiva 3 ta'u chaarjii namoo jedhee balleessirra x keenya negatiiva 3 yeroo ta'u y meeqa ta'a 9 ta'a jechaadha 3 square. Kanaaf 9 iddoo kana jira isa kana wajjin wal qabsiisra jechaadha iddoo kanatti dhufa. Yeroo x negatiiva 2 ta'u negatiiva 2 square meeqa ta'a 4 ta'a jechaadha. Kanaaf iddoo kanatti wal qabsiisne iddoo kana dhufa jechaadha. Kana iddoo kana ta'a. Yeroo x negatiiva 1 ta'u y meeqa ta'a 1 ta'a jechaadha. Iddoo kanatti wal qabata iddoo kana dhufa jechaadha. Kan isa kana yommuu 0 ta'us meeqa ta'a jechaadha 0 ta'a jechaadha. 0 iddoo kanadha. Yommuu x 1 ta'u ynis meeqa ta'a 1 ta'a iddoo kanatti ol ba'e jechaadha. Yommuu x keenya 2 ta'u jechaadha y keenya meeqa ta'a 4 ta'a jechaadha iddoo kanatti ol ba'e jechaadha. Iddoo x keenya 3 ta'utti y keenya meeqa ta'a 9 ta'a jechaadha. Kanaaf giraafichi maal fakkaata jechaadha akka kanadha jechaadha. Giraafiin keenya kana fakkaata ture. Giraafiin kam y greater than or equal to x square kan jedhu giraafiin keenya kana fakkaata. Kanaaf egaa iddoo kanatti isinii galana nama isiniin jedhe tiraasii waan of jalaa qabuuf jechaadha kun yookiin y greater than or equal to x square boraatii waan jala jiruuf jechaadha kun ismuuzii masararame gargar citaa miti. Ituu y is greater than x square jedha ta'ee yookiin less than jedha ta'ee maal ta'a jechaadha broken ta'a jechaadha. Akka kana ciccitaa deema jecha ture jechaadha. Akka kana nuti sararru kun giraafiin kun jechaadha ciccitaa deema ture. Garuu amma gatii boraatii of jiraatii qabuuf maal ta'eera ismuuzii dhuma ta'ee itti fufeetii jira jechaadha. Kanaaf inni kun giraafichi kana fakkaata. Y is greater than isaa ol jechaa jira waan ta'eef isaa olidha waan ta'eef shaded partiin gara kam ta'a jechaadha gara kam shade goona isaa ol jechaadha waan ta'eef gara kana jechaadha indimna jechaadha halluu dimna shaded goona jechaadha. Maaliif y is greater than kanaa olitti nuun jechaa jira waan ta'eef asii boundary jira asii boundary jira isa asiin boundary jira isa kanaa olitti maal goona shaded goona jechaadha. Partiin shaded ta'e isa kanaa olidha jechaadha. Kanaaf kunoo asitti arguu dandeessu bifa kanaatiin jechaadha. Shaded kan ta'e kunoo kanaa olittidha jechaadha. Asitti sirriitti isinitti mul'achuu danda'a. Giraafiin asirratti hojjetame jechaadha. Inversii isaa barbaanna yookiin r inversii barbaanna jechaadha. Amma immoo r'n keenya maal ture sila r is equals to x y such that y is greater than or equal to x square ture jechaadha kan dublaatan. Kanaaf r inversii baasuutii qabna. Beekumsa keenya kana dura jechuun paartii waan keessatti isa ilaala irratti hundoofne r inversii kana baasna jechaadha. R inverse is equals to x, y such that kana wal jala fuuchuun akka ta'e kana dura dubbanneerra. X iddoo y iddoo x jechaadha. Kanaaf kun maal ta'a jechaadha x is greater than or equal to y square. Maaltu wal jala fuudhame jechaadha y iddoo x dhiqee x iddoo y dhufe jechaadha. Isa kanatu wal jala fuudhame yookiin r inversii ta'e. Kana jechuun immoo maalidha yeroo kamiyyuu jechaadha wanti isin dogoggoruu hin qabne x jalqabarra hin taa'u. Sila jalqabarra kan kenname kanadha inversii isaa barbaade nuun jedhame. Kanaaf maalidha immoo x akka kanatti jalqabarra kaa'uutiin hin qabne. X amma addannatti jalqabarra taa'ee jira. Garuu rileeshiniin akkas jedhu hin jiru. Rileeshiniin x jalqabarraa dhufu jedhu hin jiru. Kanaaf maal gochuu qabna jechaadha y dhaaf hojjechuu qabna yookiin y as dabarsuutii qabna jechaadha. Isa kana maal goona y square greater than or equal to sate maal goona less than or equal to x. Isa kana seera herreegaatti fayyadamtanii jechaadha. Kana akkasitti dabarsitu jechaadha. Y square less than or equal to x isa sila x greater than or equal to y square ta'e kana jechaadha as dabarsitu. Sila x to square ture amma immoo maal ta'e y to square ta'e jechaadha. Kanaaf kallattiin amma maaliif hojjenna jechaadha main pointii jara kanaatiif waan tokko hojjenna jechaadha. Pointii muraasan isheen hojjedha jechaadha y kan akka kanatti hojjenna. Sila x dhaaf kennaa ture amma immoo y dhaaf kennina. Maaliif rileeshiniin keenya maal kan jedhudha y square less than or equal to x jedha. Sila y x to square ta'a ture amma immoo y to square ta'a jechaadha. Kanaaf x y dhaaf laachaa deemna jechaadha. Y -3 -2
-1 0 1 2 3 bifa kanaatiin laachaa deemna jechaadha. Maaliif sila x2 square ture amma maal ture y2 square ta'a jechaadha. Kanaaf silaa ol garagalchuudha wanti biraan jiru. Inversii jechuun silumayyuu maal jechuudha fuggisoo jechuudha waan ta'eef. Kanaaf 3 square 9 2 square 4 1 square 1 0 square 0 1 square 1 2 square 4 3 square 9. Kan ammas naaf qabadhaa nan balleessa waan ta'eef. Kanaaf giraaficha kaasaa jechaadha. Yemmuu giraaficha kaasnu maal ta'a inversiidha jechaadha inni kun yookiin fuggisoo isaati. Kanaaf barreessu paartota akkasumatti hin kaadha. Lakkoofsa irratti tole irra keeyadha jechaadha. Kanaaf lakkoofsa irratti hin barreessu. Kanaaf maal ta'a? Dheerate kanan gaggabaabsadha bee. Kanaaf maal ta'a jechaadha. Yeroo kun waan hinaafa ta'ume yeroo waa'in negatiiva yeroo waa'in waan ta'u jechaadha. X'n keenya meeqa ta'a? Waan dhumata waan irraa ka'e waan 0 0 irra ture. 0 0 ta'a yeroo kamiyyuu yeroo inversii ta'e yeroo r normaalii dhuma jechaadha. Rileeshiniin 0 0 irra ta'a jechaadha. Kanaaf 0 0 addanatti 0 0 jechaadha. Silas gaafa ol garagalee ture iddoo isaanitti wal gaaneessadha 0dha. Ammas meeqadha jechaadha 0dha. Kanaaf iyyuu yeroo waa'in keenya waan ta'u x'n keenya meeqa ta'a waan ta'a iddoo kana jechaadha. Waan irratti yeroo waa'in keenya 2 ta'u jechaadha. X'n keenya meeqa ta'a 4 ta'a jechaadha. Inni immoo iddoo kana ta'a. Yeroo waa'in keenya 3 ta'u jechaadha. X'n keenya immoo meeqa ta'a jechaadha 9 ta'a jechaadha. Inni immoo gara addanatti as ba'ee akka kana ta'a jechaadha. Yeroo akkasumas maayinasii irrattis akkasuma -1 irratti meeqa ta'a 1 ta'a. -2 irratti meeqa ta'a 4 ta'a. -3 irratti meeqa ta'a 9 ta'a. Inni kun immoo bifa kanaa ta'a jechaadha. Bifa kanaa ta'a. Maaliif jechaadha y square less than or equal to x jedha. Kanaaf tiraasii waan of jalaa qabuuf jechaadha. Tiraasii waan of jalaa qabuuf maal goone jechaadha. Ammas kan nuti sararre maalidha jechaadha. Solid kan ta'edha yookiin lumuxii smooth kan ta'edha jechaadha. Ituu y less than jedha ta'ee bifa sila laalleetiin maal ta'a jechaadha. Birookenii ta'a jechaadha sila. Bifa kanaan bifa ciccitaateen jechaadha. Birookenii ta'a ture jechaadha. Kanaaf isa kana sirriitti na hubattaniitu jedheetii yaada. Kanaaf y less than jedha waan ta'eef maal goon paartiin shaded ta'u maal ta'a jechaadha less than isaa gadi waan ta'eef jechaadha. Amma immoo bifa kanaatiin isaa gadi waan ta'eef jechaadha. Isa kanarraa kaasnee achii gadi sararaatee jirra malee isa kanarraa achii ol sararaatee jirra miti akkasii galu. Isa kanarraa achii gadi sararachaadha. Achii gadi sararree isa kana gadi hin darbu. Maaliif baawundarii kana jira gadi hin darbu. Isa kana mool darbinee akkatti hin sararru. Maaliif baawundarii takka kanatti jira waan ta'eedhaaf. Inni kun gabaabamatti maal jechaadha r inversiidha. Kun r inversiidha jechaadha. Inni silaa maalidha r'dha jechaadha. Kanaaf lamaan isaanii iddoo tokkotti gaafa hojjetamu kunoo bifa kanaatiin hojjetee kitaaba keessan irratti kaa'ee jira jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin keessa darbachaadha. Giraafii kana keessa. Kun maal agarsiisa? Kun r'dha. Kun immoo maal jechaadha r inversiidha. R fi R inversii jechuun kun amma fakkeenyaaf mastaawutii yookiin of ilaalii daawwitii isa jennu sana utuu ta'e jechaadha. Isa gara olii kana maal godha? Garagalchee isa kana nutti mul'isa jechaadha. Fuggisoo waan ta'eef yookiin garagalchee fida waan ta'eef jechaadha. Kanaaf inni kun isa kana fakkaata jechaadha. Ituu maal jedha iddoo kanatti iddoo isaaniitti wal tuqanii jiran fakkeenyaaf iddoo isaaniitti wal tuqanii jiran amma sirriitti akkasinitti mul'atuuf guddiseen sirriitti agarsiisa. Asii iddanatti wal tuqanii jiru. Asii iddoo kanatti wal tuqaniiti jiru. Iddoo kanatti maalodha? Iddoo kanatti wal tuqanii jiru amma inni 0,0 jechaadha. Iddoo kanatti immoo maalidha jechaadha? X'nis ynis 1 jechaadha. Kanaaf 1 x kun iddoo kanatti hin dubbata.
Notice that y is equals to x square and x is equals to y square meet at 0,0 and 1,1. The equation of the line through the 2 points y is equals to x. Pointing in akkasii kun maalidha jechaadha? Y is equals to x. Cross godhee kan keessa darbu kun bifa daawwitiitiin osoo taa'ee jechaadha. Isuma imeejii sana garagalchee inverse godhee garagalchee mul'isuu isaa agarsiisa waan ta'eef kun maal jedha jechaadha? Cross godhee kan darbu kun sararri kun y is equals to x kan jedhu sanadha jechaadha. Example 6 kanarra kan jirus bifuma saraan hojjetama. R fi R inversii akka nuti barbaadudha kan kenname barbaadame jechaadha. R'n keenya meeqadha? X, y is less than x plus 2 and y is greater than or equal to x minus 1. R fi R inversii isaa akka nuti barbaadudha jechaadha kan barbaadame. Kanaaf irraatitti akka hojjenna jechaadha. R isa hojjenna jechaadha jalqaba. Fankishinoota lamatu kennamanii jiru. Reelaashinii kana keessa fankishinoota lama jira. Y greater than x plus 2 fi enda jenna y greater than or equal to x minus 1 kan jirudha jechaadha. Kan kennameeti jiru. Kanaaf isa kanaatiif hojjenna jechaadha. Jalqaba isa y is less than x plus 2 kan jedhu kanaatiif hojjenna jechaadha. Kanaaf x isaanii kana y x ni ga minus 3 minus 2 minus 2 minus 1 0 1 2 3 jecha itti ofachaadha nuti amma kana fudhanne dhugaa jenneetu malee. Kanaaf iddoo kanatti y less than x plus 2 keessa galchaatii deemna jechaadha. Y less than x plus 2 kan jedhu kana keessa galchaatii yeroo deemnu maal nuu kenna? Minus 3 plus 2 minus 1 nuu kenna jechaadha kun. Minus 2 plus 2 0 nuu laata. Minus 1 plus 2 1 nuu laata. Bakka 0tti 2 nuu laata. 0 plus 2 1 ta'eef jechaadha. Bakka 1tti 3 4 5 jechaatti fufa. Bifa kanaatiin itti fufa jechaadha. Inni itti aanu kan isa kanas asirratti galchinee deemna jechaadha. Kan isaas asirratti galchinee deemna y dabliidha waan ta'eef jechaadha. Sinii galaati jira dee yaada. Kanaaf iddoo x galchaafii deemna jechaadha. Minus 3 x minus 4 ta'a jechaadha inni. Minus 2 minus 3 minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 meeqa ta'a? Plus ta'a jechaadha inni. Minus 3 ta'a jechaadha. Minus 1 irratti minus 1 minus 1 plus 2 ta'a jechaadha inni. Xiqqoo iddoon rakkisaatii jira. 0 irratti 0 minus 1 minus 1 ta'a. 1 minus 1 0 ta'a. 2 minus 1 1 3 minus 1 2 bifa kana ta'a jechaadha. Isa kana kan daganne egaa giraafii hojjechuu deemaati jirra waan ta'eedhaaf giraafii isaas lamaan isaa waltuma tokko walirratti hojjennee xumurra jechaadha. Kanaaf maal ta'a? Giraaficha hojjenna kaasne jechaadha. Ndaam giraaficha wasuma irraa intini jennee dhiisna. Giraafichi kun dhalaa jalqaba isaa kan y is equals to x plus 2 jedhu kun amma hojjenneeti turre pointoota isaanii kenneeti turre. Fakkeenyaaf addanatti maalidha? Yeroo y negatiiva 3 ta'u x'n keenya meeqa ta'a? Minus 1 ta'a jennee turre iddoo kanatti. Yeroo y negatiiva 2 ta'u y'in keenya meeqa ta'a? 0 ta'a. Yeroo
waan keenya x'n keenya negatiiva tokko ta'u waan keenya meeqa ta'a tokko ta'a jennee turre. Lakki 0 irratti negatiiva tokko irratti poozitiiva tokko iyyeen 0 irratti garuu meeqa ta'a 2 ta'a. Dhiifama yeroo waan ta'u maal ta'a waan irratti 3 ta'a iddoo kana jechaadha. Yeroo 2 ta'u meeqa ta'a jechaadha 2 irratti 4 ta'a. 2 irratti dhufee kunoo 2 irratti dhufee jechaadha 4 ta'eera. Yeroo 3 ta'u meeqa ta'a jechaadha 5 ta'a jechaadha. Bifa kanaatiin egaan iddoo kanatti maal hubanna inni guddaa giraafii kaasuu dandeessu isiniyyuu fakkeenya keenya jalqabaa irratti hundooftanii garuu asirratti maal laal y less than x minus 2 jedha. Kanaaf tiraasii of jalaa hin qabu iddoo kanatti. Gatii tiraasii of jalaa hin qabneef maal ta'e jechaadha. Kunoo giraafii kan isin argaa jirtan kun kan sararame kun maal jechaadha birookenidha jechaadha. Tuqaa tuqaadhaan birookenii adda adda ciccitaadha jechaadha. Garuu tiraasii qabaata ta'ee ismuuzii matee yookiin soolidii ta'eeti sororama ture jechaadha. Kanaaf inni guddaan isa kana asirraa hubachuuti hin dagatinaa jedha. Achumarraa immoo y less than or equal to x plus 1 immoo amma galchinee turre sas. Inni immoo bifa kanaatiin tiraasii of jalaa qaba waan ta'eedhaafidha. Ismuuzii ta'e kan inni sororame yookiin soolidii ta'e kan inni sororame. Lamaan isaa inversii isaa immoo baasnee lamaan isaa gaafa walirratti hojjennu bifa kanaatiin kunoo kana fakkaata jechaadha. Kanaaf kanumadha jechaadha. Wanta haaraan wanti cimu hin jiru. Gaaffii yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Barumsi keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Isa itti aanuun walitti deebina jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii keenya kana warra haaraa taatan please subscribe godhaa. Chaanaaliin kun chaanaalii guddachuu qabudha. We are the father of the students. Intiniin jedha. Bye bye.